dhugaa waaqa akkam nama gaddisiisa. Yeroo tokkotti nama hamma kana dhabuu jechuun dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Sanuu qaama baratee ganaa biyyaaf bu'aa buusa jedhamee eegamu, nama dhaloota ganaa qaruu. Namni garuu hin du'aa. Yeroo kamiyyuu namni hin du'a baay'ee. Garuu akkaataatti namni du'u baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kun immoo al takkaatti nama hamma kana lammii hamma kana dhugaa waaqaa dhabuu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa waaqa kaleessa kaasee anaan garuu jireenyi kun baay'ee tokko na dhibaa ture. Ergan kana dhagahee ganama Facebook irratti argee kaasee baay'ee dhuma bitaa natti galaa ture jechuudha. Jireenyi kun maal akka ta'e jechuudha. Jireenyi kun maal akka ta'e namaa hin galu. Dhugumadha, maal akka ta'e jireenyi namaa hin galu. Akkamitti akka jiraatamus namaa hin galu. Maaliif akka jiraatamu yeroo tokko bitaa namatti gala jechuudha. Namni akkanumatti manaa bahee kanan kaa'ee sanan kaa'ee osoo hin jedhiin akkasiin ta'e osoo hin jedhiin kan asii fuudhaa osoo hin jedhiin sana achii fuudhaa osoo hin jedhiin waan tokko osoo hin dhaammatiin dhugaa waaqa deemee dhaqee biyyootti yeroo dabalamu baay'ee tokko nama baay'ee abdii nama kutachiisa. Baay'ee jechuudha. Hundiinummoo lammii tokko ta'uun bakka tokkotti jechuudha. Namni hammi kun du'ee garuu namni hammi kun bakka tokkotti lafa ta'ee garuu miidiyaa irratti gaddi baay'inaan hin mul'atu. Wanti nama aarsu jechuun miidiyaa irratti gadda baay'inaan namni ibsatu hin jiru. Nama tokkoof immoo akkamitti nama tokkoof jechuudha otoo kan jaraa ta'e nama tokkoof akkamitti akka miidiyaan xaqilaallaan gadda ta'u hin beekama ture. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Dhalli namaa bakka bilaashadha jechuudha. Dhalli namaa faayidaa hin qabdu jechuudha. Dhugaa waaqa ofuma ol bahee gabbahee namni dadhaba malee wanta an taazzabe jechuudha kanadha. Har'aaf kaleessa keessatti miidiyaan keenya jechuudha, miidiyaa ijoollee keenya tokko haa xinnaatullee haa guddattullee jechuudha. Miidiyaamti gadda kana ilaalchisee waan tokko godhe baay'inaan hin jiru. Oromoon silaa baay'ee miidiyaa qabna, nunis miidiyaa xixiqqoo qabna dhugaa waaqa. Jarri nama tokkoof iyyuu wal gahaanii asiifachiin akka isaan gadda isaanii calaqqisiisu. Lafa kana gurraachisu, miidiyaa isaanii gurraachisu. Nuun maaliif simin jennu dhugaa waaqa. Haa xinnaattus haa guddattus kana jechuun akka nuun walii boonyu, akka nuun wal jaallannu, akka nuun walii gaddinu agarsiisaa jechuudha. Yeroo namni hunduu gadda isaa ibsatu jechuudha. Miidiyaa qabu irratti, tiktookii isaa irratti, feesbuukii isaa irratti, yuutuubii isaa irratti yeroo gadda isaa agarsiifatu namni hunduu amma waa'ee viidiyoo ilaalame isame laayikii godhamuu dhiisee diyuutii godhame waa'ee isaa miti. Amma waa'ee isaa otoo hin taane akkam akka nu walii quuqamnu, akkam akka wal jaallannu kana agarsiisuuf jechuudha. Silaasa du'ee galchuu hin danda'amu, maa walii godhuu hin danda'amu. Garuu quuqama walii qabaachuu fi walii gadduu keenya, wal jaallachuu keenya jechuudha. Miidiyaa baay'ee ilaalee miidiyaaleen tokko darbee tokkotu jira malee inni kaatu waanuma tokko hin hojjenne, waanuma tokko illee namni zim jedhee taa'ufaatu jira. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Dhalli namaa yeroo kana ilaalan bilaashee jechuudha. Dhama'ee namni dadhabee yeroo haala kanaan
waan tokko toon dhaammatiin too waan tokko hin jedhin too umaan jedhin deemee haala kanaan karaatti hafu baay'ee nama gaddisiisa. Dabalataan immoo daandiin sun iyyuu ani yeroo jalqabaaf daandii akkanaa arge dhugaa waaqa. Daandii akkanaa jechuudha. Maani daandiin akkasii dhugaa waaqa daandii akka zigzaagii kanarra konkolaatamti namnu osoo fiigichoo fiige nama sodaachisa. Dhugaa waaqa. Daandii kanaaf sagaleen ta'amuu ni qaba. Daandii kana mootummaan hojjechuu qaba. Daandii kana mootummaa naannoo Oromiyaa hojjechuu dhugaa waaqa. Ani kaleessuma naannoo daandiin kun immoo irra deebi'amee qayyeessamee hojjetamuu qaba. Miidiyaa dhaggeeffatanii amma gara konkolaataa meeqa jedhe 38 moo meeqa dhageessaa ol ta'e hin beeku garuu miira keessa galeen dhagahee aga ammaatti konkolaataan achi keetti namni du'e konkolaataa gara 39 jedhee isaa ol ta'e yaadannoo OBN irra ilaala. Konkolaataa gurguddaan akka namoota kanaa immoo 2tu achi kee nam'e jedhe. Amma yeroo yerootti namoota akkanatti aarsaa kaffalu barataa aarsaa kaffalu irra daandiin kun sirrachuu wayya dhugaa waaqa. Wanti kun yeroo jalqabaati miti yeroo baay'ee barattoota nyaataa ture jedhama iddoo sun jechuudha. Bakki sun barataa akka jiruun barataa fixaa ture jedhama. Kanaaf mootummaan keenya illee dhugaa waaqa kanarraa ka'ee daandii kana nuun sirreessuu akka qabu dirqamadha bakka. Daandicha nuun sirreessuu qaba. Inni kan biraa immoo waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru. Oromoo maraaf jajjabina. Dhugaa waaqa. Kun Oromoo hunda hir'ise. Lammii keenyadha, dhiiga keenyadha, hayyoota keenyadha, barsiisota keenyadha. Duuni isaanii baay'isee maatii isaanii qofa miti kan miidhu. Yoo haadhaaf abbaa qabaatan haadhaaf abbaa qofa firoottan isaanii qofa miti kan miidhe. Yoo ijoollee qabaatan daa'ima haadha manaa yoo qaban haadha manaa sana qofa miti kan miidhe. Dhugaa waaqa. Oromoo hundatu itti miidhamee, Oromoo hundatu itti hir'atee, Oromoo hundatu itti miidhamee itti hir'atee. Inni kan biraa immoo bakka dhugaa waaqa waaqayyo jajjabina nuuf haa kennu. Warra caalammoo warra dhaleedha ishee maatii isaaniitiif jajjabina haa kennu. Lubbuu isaanii haa maaru dhugaa waaqa. Yoo waan akkasii ilaaltu jireenyi kun kamtuu bilaasha si jechisiisa. Ofumaa jedhama jechuudha. Garuu waaqayyo beekaadha waan hundumaa haala kam keessattuu. Inni hin himatamu waaqayyo hin himatamu hin kumatamu. Inni waan godhu hunduma gaarummaadhaafidha. Yoo ajjeeses yoo fayyises gaarummaadhaafidha. Kanaaf hordoftoota kiyya soorii kaleessaa kaasee baay'ee tokko na rakkisaa ture wanti kun. Garuu yeroo viidiyoo tokko laalee viidiyoo kana laalee immoo anillee akka lammii tokkootti dhugaa waaqa boo'uun qaba, boo'ee baafachuun qaba jedheen dhufe. Boo'uun qabaanis gadduufiin qaba. Isaanuu isa dhumaa deeman miti akkas hin deebinetti deemanii bara. Onnee namaa cabsa dhugaa waaqa.